Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Har'amoo viidiyoo haarawaan dhufee jira. Warri mana kanaaf haarawaa taatan saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Har'a maal qabattee dhuftee Mulgeetaa yoo jettani waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf. Sabboontuu hin beektanii haati sabboontuu akkuma as baatee miidiyaa irratti mucayyooti yaadhabee jira jettee bo'aa jirtu miidiyaa kana gubbaa irratti. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo haadha sabboontuu kan dhiyoo tanaa tokko guyyaa sadii moo akkana laaleen imimmaan qabachuu dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif hoo jettanii mana gandaa seettee xoqqomaadhaan mana gandaa mana bakka kanaa jirteedhaanii itti iyya'anii jechuudha. Mana sana fooqii gubbaa baate jechuudha. Mana sanitti balbalatti gadi cufanii akka ishiin ol hin gadi hin buune haati sabboontuu fooquma san gubbaarra ooltee bulte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee ulfaata jechuudha. Namni dhala qabuun namni obboleettii wajjin dhalate akkatti garaa hin jabaata natti fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf amma jechuudha. Akka viidiyoo kana waraabsu na taasisallee dhugaa baay'ee natti dhagahame jechuudha. Imimmaan ishiin boochusaallee akkamitti garaan xiqqoomallee nama ofii dadhabee jechuudha. Ilma namaa kun obboleettii hin qabu. Innis eenyu jettan hajjii jechuudha. Dhugaa rabbii namtichi kun namticha bineensa namaa mooti. Dhugaa rabbii jechuudha. Dhiifamallee naaf godhaati jechuudha. Maaliif akkamitti haadha akkasitti boochuu haadha mandara keessa deemtee mana gandaatirra deemtee jechuudha. Intala ta'e alatti roobni itti roobee beeloftee dheebottee intala ishiitii jirti jechuudha. Inni akkatti qalladee jechuudha. Harka keessaa qaba sabboontu bakka isheen jirtu jechuudha hajjiini. Maaliif amma Mustafaan gaafachaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Amma viidiyoo kana daawwannee walitti deebiin. Harkaan deemu. Meeqa feeta? Waajjirri kama akkanatti. Oomata laa rakkoo takka hin qabu na siima hajji. Yeroo gabaabaa yeroo illee natti hin dheeressin na siima. Yeroo illee natti hin dheeressitu yaada keellee jijjiirtu ammuma kaatee mallaqa keellee kachisii godheetuma achumaan. Suuraan tokkotti hin dubbatin mallaqa hajjii kennee anillee bakka isheen. Hin dubbattu $3,300 ammas kenne ammas geessa. $3,300 kamaali abbaa? Maali $3,300 kamaaliiti? Kamaaliiti? Kasii kaatti simbisu. $3,300 nama dhufta? Maali? $3,300 moo hajji? Dhageeffadhu wanti kun anaa miti. Dhageeffadhu kawaan kana kan wal. Yaa akki $3,300 ammas kenniiti. Maali? Dhageeffadhu ana bira illee jirtu bara. Ana eeruu. $3,300 kamaali tabbaa hajji namni $500 koomishiin si kennaa raabara oomishee teetaatee na heerumsiisaa Xiyyaarri sitti illee heerumsisaan jiru. Dhageeffadhu ana bira illee jirtu. Angaruu mucoo iddoo hin jirtu. Tamam si bira hin jirtuumi? Iddoon hin jirtu iddoo badaa akka ta'e waan beekuuf obboleessi. Mucoo tan osoo isiin waan hin jenne bakka isin akka dhagabdanii fi maallaqa dhageeffadhu maallaqa dhageeffadhu maallaqa san kan nyaatu ana qofaa miti. Yaani ijoollee itti kennu jijjiirallee. Iddoo badaa jirti? Kanaafuu. Iddoo badaa jirti? Sii galame mucoon dura bakkuma baree turte akka information qabutti amma immoo iddoon taane geessanii jiran jedhe $3,300 amma yoo taphote dura dubartoota bira turteeyyuu. Iciitee wanni kun nama tokko waan kan dubbattee naan eebbidha hin ta'u. Dura dubartii harkaa baatu amma dhiira bira geessanii jiran mucayyoo. Kanaafuu adamma $3,300 gajjiidhiiti. Dhiira bira geessanii? Wallaahi. $3,300 gadoonnaa godhiiti. Amma iddoo si garsiisa dhattee bakka sanii qabu dandeessan wannara. Dhiira bira illee dubartii santu geessee mee? Dura dubartoota bira turte akka information qabatte. Ana ofii kiyaan Inna akkuma viidiyoo kana daawwannee walitti deebine jechuudha. $3,300 naa kennaati. Boota sabboontuun jirtu amma itti si geessa. Nama bira jirti. Dura dubartii bira jirti. Amma immoo gara dhiiraa dabarsanii jiranii. Kanaafuu $300 naa kennaati sinan geessa. Inni obboleettiin qabu obboleettii wajjin hin dhalanne haadhan qabu. Maaliin wanni akkanatti gara jabeenya akkanaa kun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inni nama akkamiiti? Dhugaa kalas namni maallaqaaf malee jechuudha. Ijaan qabu jechuudha. Maallaqaa jedhanii lubbuu namaa baasan. Maallaqaa jedhanii jireenya namaa balleessani. Amma namtichi kun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hajjiin kuni nama moo maal jedhaniin obboleessa hin qabu obboleettii hin qabu haadha hin qabu akkamitti waan akkanaa kana daa'ima irratti hojjeta.
maallaqatti jijjiirrata. Haati ishii ba'ee keessa deemtee boossi. Ishii daa'imatti isaa yaa gurguratu dooraara kana hunda eessaa fiddee taate sun kaffaltee fi intala tana baafatti. Maal inni namtichi akkanaa dhugaa rabbii jechuudha. Indee dooraara 300 as kennaati haqeeta sabboontu sinii baasa. Bootaa ishiin jirtu sinan geessa dura bakka dubartii bira jirti ammoo dubartoota biraa fuudhanii dhiira biratti dabarsantee jirti. Hojii kana hundaa kan hojjechaa jiru akka kootitti jechuudha. Isuma harka keessaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif bakka inni maallaqa san nyaachuu barbaadeeti malee onnoo muti jechuudha. Inni jireenyi isaa kalaas dubartii gurgurate dafquma dubartoota taa'ee nyaachuu kan barate kun namtichi jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama jibbisiisa. Rabbuun dhiira akkanaa namarraa haa qabu. Dhugaa dhiira dafqa namaa nyaatu, dhiira haqqii namaatiin jiraatu, dhiira gadi ba'ee dalagatee humna ofiitiin hin jiraanne rabbi isinirraa haa qabu. Dhugaa rabbii jechuudha. Rabbumtuu dhiira akkanaa kan namatti hin qabini. Maal ijoolleen dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa namtichi kun jechuudha. Daa'ima akkamitti dooraara 300 as kennaati deemita sinii fidaa jedhaan haadha akkatti bo'aa jirtu oduma ishiinuu nama nagaa oduu ta'e namtichi kun haadha akkasitti boochuusaa laalee jechuudha. Micayyoo tana barbaadee dooraara gaafachuu dhiisitoo haadha sanii fi intala tana walitti deebisa jechuudha. Odoo nama xiqquma sammuu qabu ta'e, odoo xiqquma nama yaadu ta'e, odoo nama xiqquma aqlii qabu, nama obboleettii qabu, nama obboleessa qabu, nama haadharraa alate odoo ta'e namtichi kun akkanan ta'u jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Wanni akkanaa kun gocha inni hojjetu kuni inni gazzafaan achitti jechuudha. Waan biraa hin beeku jechuudha. Haqqii namaa nyaachuudhaaf nama ossuudhaan amma sabboontullee kan awwaalee irra taa'u hajjiidha jechuudha. Mee maal ishii ragooti daa'imti kanaati ba'ee keessa deemtee akka maraattuu bo'aa jirtu akka maraattuu mana gandaatirra deemtee bo'aa kan jirtu maal ishii ragoodha imimmaan kun maal isaaf godha yoo intala ishii deebiseef. Dhugaa rabbii Oromooni bakka gara jabeenya ta'e waan hin taane baay'ee irratti yaadaa jiran jechuudha. Dhugaa waan akkanaa kana dhiisanii dafquma ofiitiin akkuma duraan jiraatan kun amma namtichi adabatee mana taa'ee dafqa namaa nyaachuudhaaf dooraara 300 as kennaa micayyoo isiniif fidaa jedha. Dhugaa rabbi odoo dooraara sanitti kennuu didanii jechuudha. Mana hidhaa isa gatanii qat godheet intala san baasa jechuudha bakka ishiin jirtu jechuudha. Innaa akkamitti nama akkanaa kan of keessatti Oromoodha jedhanii Oromoo wajjin nuu himatama namni akkanaa kun namni dafqa namaa nyaatu namni dhiiga namaatiin jiraatu kun jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama aarsa baay'ee nama jibbisiisa wanni akkanaa kun namni akkamitti dooraara gazzabatti nama gurgurata ilma namaa jechuudha. Sanuu nama harka waliitirraa nyaatanii harka waliitirraa dhuganii jechuudha. Dooraara 300 as kennaa dhaqee tassinii fidaa kan jedhu. Guyyaa takkas taatu guyyaa lamas taatu namni kun waliin nyaatee jira. Namni biyya tokko keessa jiru yookiin wannoo tokko jiru waliin nyaatee waliin dhuga jechuudha. Kanaafuu baay'ee ulfaata dhugaa rabbii jechuudha.